Hah? Akkam nagaa keeti? Jirra dhugaa waaqaa jirra. Akkam abbaa biyyaa? Jirra abbaa biyyaa akkam isinii malee abbaan biyyaa numa miti. Nu mamma giddaa jedhaan mana qabanii nu baasani. Wallaahi jedhe. Dhugaa waaqa jiraataa kun giddaa jedhaan baasanii amara dhaqanii kun asirra rakkataa jirra maal. Amaara keessattuu amma. Abbaa koo amaaraa jira banaati rakkatu jira biyya kanatti haadha isaaniiti. Oromoo fooloo naa godhaa mucaa kana. Oromoo mucaa kana fooloo naa godhaa gadi qabaa. Hundi keessan fooloo naa godhaa. Ijoolleen Oromoo sirra jiru ati. Maali jirra ijoolleen taane nama lama mucaa kana tokkicha bichaa jirra iloo abbaa borii isa tokkicha wajji jirra sabni biraan jiru afaan Oromoo ta'us haasa'uudhaaf baay'ee tokko yaannamne. Mee wallaahi jedhe. Dhugaa waaqa jiraata. Oromoo taaftaafis konfiliikii godhaa maaliin torkii kooti moo maayinni? Dirqamaan fuudhanii isin keessanii. Abboo giddaa hidhaman dhugaa waaqa giddaa jedhaan qabanii nu fidan maali kunoo jarriti. Amma jireenyi keessaa moosiniif gaariidha isinitti tolaadha addas isin jira mee gattaa inni iddoo tokko taa'e Oromoo fooloo. Maaliif das nu jira yeroo lama bannee jirra hin barbaannu yeroo lama dhabani. Mee wallaahi jedhe. Dhugaa waaqa jiraata kun yeroo lama dhabanii. Guyyaa diidamii meeqa hidhamee hidhaa ture amma na baasa. Amma achumatti si deebisanii gaa. Bakkuma sanii na deebisanii amma lachuma hojjetaa jira das. Achumatti na deebisan. Bakka ayyaanaa dhokoo guyyaan tokko dhufuu danda'a beektaa guyyaan kun hin darba kan biraa dhufuu danda'a yoo rabbeede kaayyoon kee. Maalii qamaati ka osoo fedha keetu qabaattee hojiinuu sii hojjetama mini aduun diitee siin bariitu. Koo manni kun uummata zaranyaa dhabeetamini atini. Uummata zaranyaa uummata sirrii miti. Uummata amaaraa sanarraa immoo rabbi jedhi bareechaa of eegaa daraa keessan uummata sanarraa bareechaa of eegaa. Maali uummata sirrii miti koof uummata zaranyaadha of malee ati as keessatti jireenya ta'uu hin qabdu. Shaamballi kana keessa numa naafi mucaa kana tokko jira malee namni biraan jiru nama lamaani namni biraa tokko jiru sabni bira Oromoon namni jedhame na argeen beeku jireenya kanaaf guuteera amma ji'a 8 akkas ga'eera. Gadi bu'in ijoolleen asirrattis. Maalin video mana tabna? Video beratin ni Litorki wana litorki kaya kasa. Wallahi gaafa zakareetu ini maani jagee sana yaa beeki wallahi gaafa Oromoodha waliin arginu naan jettu wallahi wa billahi. Baay'ee tokko dhugaa waaqa jiraata namoonni sabuma faanii baqqaay. Yooti silkii fuutee akkas baatee nama tokkicha afaan Oromoo kaasuu taatetti ilaalcha bira qabdanii si gamaggamanii si wannaadha si qoratan bakka anaa fi mucaa kanatu jira inni illee bakka gaantaa biraatti walitti naasofnu bakka yoonni wal biratti nu argan ilaalcha biraatti nu jedhan gamaggamamta. Video cufadhuu taa'e. Baay'ee tokko si gaba akka miree kabajamoo akkam jireenyi maal fakkaata? Bareeda video kee cufadhuu taa'e. Bara uummanni kun uummanni asirra jiran uummata nagaa miti beektaa video kee bir waraabanii gadhiisu. Video cufadhuu. Eeshi. Video cufadhuu. Akkasii. Oromoo fooloo naa godhaa fi mee Oromoo hundi keessanuu gadi qabaa fooloo naa godhaa fi mee fooloo naa godhaa gadi qabaate. Mucaa kana fooloo naa godhaa. Akka miree achi immoo nyaanni dhugaatiin hin jiraa? Maali giddaa jirru walla achi nu fidanii faanoo waliin taggalaa walla gidda maali nyaanni dhugaatiin hin jiru dara koshoroo nyaata iskaatellaa fi wanna nyaata beekamini iskaatellaa koshoroo nyaata malee waan biraatti wal nagartu. Jireenya keessa gammachuun hin jiru jechuudha. Maali jireenyaati fedha qabdee jireenya isaa sana jiraatti taananii immoo mara tokko hin qabu beekamini jireenya gammachuun qabni jiraatta. Amma karaa Oromiyaatti yoo deebi'u itti mattooqiyaa midhaan namni jetee si ergu jiru achii gadi. Maali mattooqaa diitaala baafadhee eegan salaalee galee yara keellaa abbaayee eegan salaalee galuu ga'e na qabani eegaa kunoo salaalee galuu ga'e abbaayeen eega abbaayeen achi baane jirre
Makalakaan nu qabdee gasalaalee keessa wanna keessa ol ba'u baate abbaa keessa ol ba'u baate makalakaan qabdee nu deebifte achitti nu deebisanii nu hidhan. Kaayee tokko nu qaxaqaxaa turan qaamne manni kun mata siiradii hin qabne beekamte. Kazaani amma yeroo lama badee yeroo lama amma kana booda baddeesi qabamte anaan sirra shinnaan jedhanii bakka nabsee mokooti sodaadhe taa'u jira waan barte. maatiin moo akka deemtee dubbiftu iraftii wallee siin kennanoo. Maalin mirifti sin kennan iriftiin hin jiru fiqaanni onni jedhame iyyuu hin jiru beekamni asitetti fiqaadhuma iyyuu hin jirre fiqaadhattee gaafiyyaati yoo gaafatte ilaalcha biraa qabdanii waan biraatti si fudhatan. Amma ajajaan keessan kun uummata Amaaraati moo uummatuma Oromoo? Anaa fi mucaa kana malee miseensi kana keessa iyyuu sabni Oromoo jedhame hin jiru ani shalaqam. Akka rejimantiitti iyyuu akka shalaqaatti jechuun shaambalii dhiisee akka shalaqaatti Oromoo nama jedhamu ani bareen agargee hin beeku ani garuu carraa koo akkatti fidee sana gahee hin beeku. Akka daa'ida fidee wallaalee hin jiru namni ummaan Oromoo jedhame iyyuu safara kan. Jarumti Amaara jechuudha bar. Tokkorraa jedhanii barraga dhumaatti tiima maraarraa ka'ee gaantaa maraarii shaambala maraarii shalaa rejimanta maraariitti Ora mana bicara. Of eeggannoo daraaramtee jarallee deebisina maaliin jedhi nam gachi keessaa baatanutti mataa keessan gadi qabadha hanga sinii tolutti hanga karaan isiniif haalli isiniif mijattotta daraa of eeggannoodhumaan jiraata achittan jeeftee isin gatti. Sirriidha maaliin maal godha carraadha maal godha. Nuti wal lolaatuma asirratti wal arguun nuuf gammachuudha beeku. Waluma lolaatuma gaafa wal arginu gammachuu walirraa qabna. Maaliif yoo duuni maaliif ani gaafa natti tolummaa ni bartee an jechuun gaafa nama achi nama afaan Oromoo haasa'u laayif irratti argee waan tokko argee dasnaa jedhan jaalladhamas maali. Ji'a saddeetii jaas keessa cunqurfamaa ture kanaan ani deebi'ee waan afaan Oromoo haasa'u natti fakkaanne bartee. Cunqurfamarra gaaf turtootee deebitee waan afaan Oromoo haasa'u sitti fakkaatu bartee ani nama afaan Oromoo haasa'u ani kanatu yeroo biyya jirus fedha kootiiniif hin dhufne bartee giddiin qabanii na fidanii. Ijoolleen tokko jiran bilbila jaraasii kennu. Arabannaatiin osoo waan amma chachaadde akkatti galuu argadde maaliyaanii galuun barbaada wasa. Ijoolleen waraana keessa jiran achira jiru ijoollee shamarraa tokko nan beeka qoy bilbila jaraasii bilaadha qoy karaa keessaatiin wal quunnamtu ijoollee dhiiraa adda jiru. Ara rakkoon qabu pilaatar maali akkasii ta'ee maali maniyaan baay'een tokkoon cunqurfamaan jira beektamni as sababa manni kun jechuuni. Namnummaan keessoo ta'u jiraatee yeroo tokko tokko afaan keessoo dubbattee si uumaa miti hin beekamne afaan keessoo hin dubbattu barte. Mucaan kun immoo maqaan isaa eenyu jedhama? Hello. Inni addisiin kun gammachuu. Gammachuu. Gammachuu maa bada?